Hayi akkam jirtan hordoftoota F Shooroteek nageenyi badhaadha. Egaa akka nagaa taatan abdiin qabaa. Har'a qabadhee kan dhiyaadhe bilbilli harkaa bilbilli qabannu fuul jechuu yookaan guute jechuu storage full space running out kan jedhu nu rakkisee jira yoo ta'e haala kamiin akka rakkoo kana furru wajjin ilaalaa jechuudha. Egaa gara qophichaatitti darbuun dura hunda dursa wanti kabajaadhaan ani isin gaafadhu sagantaa chaanaalii F Shooroteek jedhu kana subscribe gochuun like gochuun akka nu cinaa dhaabbattan kabajaadhaan isin gaafadha. Gara sagantaa keenya kanarraatti yoo ceenu bilbilli keenya waa hedduuf nu oola. Bilbiluuf qofa osoo hin taane wantoota adda addaa daataawwan adda addaa viidiyoowwan aadiyoowwan footoowwan adda addaa bilbila keenya irratti seef goonee kan nu baatudha. Kanumaayyuu ta'ee daataawwan adda addaa kana osuma nu baatu akkuma dandeettii bilbila keenyatiin kan dafee fuul jedhu jira. Kan immoo dafee innis kan ta'uu danda'e akkuma dandeettii yookaan kaappaasitii bilbilichi hojjetamedha. Ismaartifooniin baay'ee cimaa waan ta'an amma hojjetaman dafanii fuuliin jedhan. Sababni isaatis istooreejiin isaa yookaan kuusaan iddoon kuusaa bilbilichaaf hojjetame baay'ee guddaadha. Fakkeenyaaf amma iddoo kuusaa kan jennu 2GB dhaan ilaaluu dandeenya. Abbaa GB 2, abbaa GB 4, abbaa GB 8, abbaa GB 16, abbaa GB 32, 64 akkasumas kan qabu jira. Bilbilootni akkasitti hojjetama. Gugguma hojjetamu faabrikuma irraa hojjetamurraa haala saniin hojjetama waan ta'eef akka amma bilbilli iddoo hin qabnee fi isa xiqqaa qabu iddoo kuusaa xiqqaa qabu akka dafee storage full siniin hin jenne yookaan immoo yoo jedhees jiraate storage full yookaan space running out siniin jedhees jira yoo ta'e wantoota haala san nuuf sirreessan sinitti hima. Haga xumura qophii keenyatitti hoonu duuka buutan tiitooriyaaliin toon waa sin barsiis jedheen abdadhaa. Please nu faana turaan affeerraa kee. Egaa dursa mee fakkeenya akka nu ta'uuf bilbilli kun storage hagam qabaa? Kanan ani fayyadame hagamii? Amma hoo space hagamiitti naafe yookaan iddoo kuusaa hagamiitti naafe? Full jechuuf ta'a waan ta'eef immoo full kan jechuuf ta'u kan storage full kan hambisuudhaaf akkamittan space kiyya extend godha yookaan release godhee ta'u akkamittan bal'ifadhe kan jedhu wajjin laalla. Kana laaluudhaaf karaa lamaan laalla. Inni tokkoffaan wantoota nu barbaachisan kan itti feene san bakka wayii ol kaa'uudhaan Google irra galchinee ol kaa'uudhaan bilbila keenya firii gochuudhaan. Inni lammaffaan wantoota bilbila kanarratti hin barbaachifne ofumaa bilbilli ofitti fuudhuun jira. Isaan saniin eessa gallee arganne akka ofirraa balleechinu. Kanniin lamaan laalla gara isa lammaffaarraa isa salphaarraa gara isa guddaatitti isa baay'ee cimaatitti deemna waan ta'eef amma gara seetingii haa deemnu. Seetingiin keenya kan jedhu barbaanna dhiifama. Seetingii kan jedhu barbaanna. Seetingii kan jedhu arganneerraa kanooti iddoo kana seetingii kan jedhu jira. Seetingii kan jedhu arganneerraa open goona yookaan irratti cuqaasna. Seetingii goonee achirraa gara storage kan jedhutti deemna. Storage barbaanna. Storage bira hogeenye ifama darbeeti. Okay, argadheera. Storage kan jettu ishee kana storage sam cuqaasna yookaan irratti tuqna. Yoo tuqne akkanatti nu fida. Bilbilli kun uumamummaan oguu faabrikaa irraa hojjetamu spacein isaa yookaan total spacein isaa yookaan afaan oromiffaatiin iddoo waliigala kuusaa isaa hagana 16 jechuudha. Total device capacity 16 kan asitti ilaaluu dandeessanii akkasinitti mul'atutti kun 16dha. Siistemiin immoo appilikeeshinii wajjumaan hojjetame iddoo kanatti 4.5 argitanii jirtu. Siistem memorii 4.5 akkuma argitan 4.5 jechuudha. Used spacein isaa immoo iddoo kanatti
used space isaa 7.47 GBdhaan jechuudha. Akkuma 2GB, 4GB, 8GB jennu san 7 haganan itti fayyadame. Ani haganan immoo irratti fe'ee jechuudha. Eegana bira ga'e. Kan biraa immoo cached data kan jedhu kana. Cached dataan anis irratti feene nas hin barbaachisu. Garuu ofumaaf bilbilli stack godhe yookaan ofitti maxxansee ofitti dhoobee ofirratti hambisee jechuudha. Ofirratti save godhe ofirratti hambise. Inni sun nu barbaachisu. Inni sun meegaabaaytii 1.32. Kan gadaan immoo miscellaneous files jedha. Ibsa isaa olaal the amount of memory used to store miscellaneous files. Inni meeqa 2.6 GBdha. Meegaabaaytii miti kan gubbaa kuni kan gubbaa meegaabaayitiidha. Okay, baay'ee miti. Cached dataan baay'ee miti. Garuu miscellaneous filein kun baay'ee guddaadha. 2GBdha. 2GB irraa iyyuu darbe. 2GBdha yoo argitan kunooti. 2GBn kun 2.6 GB jechuun baay'ee guddaadha. Inni kun miscellaneous filein kun nu barbaachisu. Ofumaa isaatiif wantoota gara garaa irraa ogummaa connection fayyadamnu ofitti akkuma duratti isaan wantoota gara garaa ofitti qabee kan nu barbaachisnee fi bilbilli keenya akka fuul jedhu kan nu taasisudha jechuudha. Inni kun inni miscellaneous file kan jedhu kun. Kanaaf kan gadaan immoo laalla qo'e. Available space kan jedhu kun available space jechuun amma iddoon kuusaa sinaaf iddoon kuusaa banaan jiru free space nuyyuu available space jedha. Available space jechuun kuusaa wanta gara fuulduraatitti itti kuufachuu dandeessan kan sinaaf jechuudha. Inni sun guddaa ta'uu qaba. Iddoo kanatti iddoo available space jedhu kun guddachuu qaba. Amma meeqarra jira? GB 1.97. Kana jechuun 2 jechuudha. GB 2 hin guutu jechuudha. Xiqqishuudha. 1.97 tuni baay'ee guutuudhaaf caafirra qarqararra geecha jechuudha. Kanaaf isa kan ol guddifachuudhaaf ilaa ishee available space lakkoofsattii tana ol guddifachuudhaaf wanti nu gochuu qabnu waan lama isiniin jedheera. Waan tokko ilaalaa jira qabadhaa. Ishee kan 1.97 yeroo ol realize taatu yeroo ol extend taatu yookaan yeroo ollaaf bal'attu realized taatee ollaaf bal'attu hin argitu. Amma garuu lakkoofsa tana qabadhaa. Lakkoofsattii 1.97 tana qabadhaa. Amma garam deemnaa gara isuma tokkoffaa ta'ee bilbila keenya clean keechaa godhuuti. Maal clean goona? Bilbilli keenya karaa adda addaatiin wantoota adda addaa ofitti qaba. Isa san clean godhuudhaaf tokko karuma settingii kanaatiin tokko karaa my file'itiin. My file'iin akkuma bilbila keessaniititti bilbilli keessan maqaa adda addaa qaba. Samsung ta'uu danda'a, Huawei ta'uu danda'a, LG ta'uu danda'a, iPhone ta'uu danda'a. So indasoo. Isaan akkuma maqaa isaaniititti my file'iin isaa maqaa gara garaa qaba. My file kiyya my file jedha. Keessan file manager jechuu danda'a. Kan nama biraa immoo file qofa jechuu danda'a. Amma garuu kiyya fakkeenya fudhannee ilaalaa jira waan ta'eef my file kana halaalu. Kunooti my file'iin as jira. My file'iin as jira waan ta'eef kunoo iddoo kana ni banni haa jennu. Egaa bannee storage fuulii haasaa irra waan ta'eef iddoo kanatti storage isaatu kan memory miti. Kana isinii fida. Kana isinii fide wanta isin bilbila keessaa qabdaniif hin qabne beekuu qabdan. Wanta isin bilbila amma fakkeenyaaf an Skype hin qabu. Instagram hin qabu. Yahoo hin qabu. Twitter hin qabu. Kanas hin qabu waan bakka inni fide Viber hin qabu. Kanas hin qabu. Kanas hin qabu. Gadi siqee isinitti agarsiisu. Kana nan qabaa. Screen recorder nan qabaa. WhatsApp nan qabaa. Kana nan qabaa. Amma kanneen egaa adda baafne booda wantoota hin qabne san karaa kanaan press goonee ofirraa delete gochuudha. Kana akka hin qabne eegan beeke haala kanaan ofirraa delete gochuu dandeenya. Kana bichaa miti asiin my file keessaa kan hojjennu as dhuun download apps kan jedhu kana download apps kana tuqnee application ofumaa osoo nun barbaadin nutti download ta'an hoo jiraate keessa cheekgoota. Downloadii keessa waan ta'eef ofumaafuu nutti hima. Amma as keechaa kanan osoo hin barbaadin ofumaa download natti ta'e cheek godheen yoo narra jiraate waan faayidaa isaa
osoo hin beekin callisee na bira jiraate ofirraa hin balleechaa jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf imoo nan barbaada, viidiyoo shoo nan barbaada, waatsaappii nan barbaada, meseenjarii, feesbuukii haala kanaan kana nan barbaada. Osoo as keessa kan jiraatu ta'ee keechaa dileet fakkeenyaaf amma ishee kana hin barbaadu haa jennuun ishee kam keessaa balleessinu viidiyoo shoo kana yookaan footoo kan jedhu kana tana tasa ofumaa ishiitii dhuftee daawunlood natti taate haa jennu akkanatti pirees godheen egaa akkanatti arramamtee booda iddoo dileet jettu kana hontuqu narraa dileet ni taate jechuudha. Kunooti instaayil kan jedhu kanatti hantuqa sila ofiishiitiif bootaa iddoo kiyya na qabu dhufteef aan instaayil godhee ofirraa dileet godhaan jira jechuudha. Ofirraa dileet godhee bilbilli kiyya haga tokko istooreejii naa kenna. Karaa lammataa fi isuma tokkoffaa jalatti karaa lammataatiin seetingiimaan kiliin goona sin jedheera. Seetingii xunnaa kunoo seetingii kan jedhu haala kanaan seetingii argineerra. Seetingii irratti cuqaasnaa. Cuqaasoo jechuun afaan Oromoffaa keessatti xuquudha. Bilbilaaf xuquu jedhama. Yaa loqota. Loqonni akkuma naannoti storage kan jedhu deemaa irraa bifama storage kun arganneerra. Storage arganneerra irratti cuqaasnaa. Irratti tuqneerra amma cached data fi miscellaneous files kan jedhu kana ofirraa clean goona jechuudha. Gaafa san cached dataan tokko tuqaa jaanu jalaa fudhate miscellaneous filein kun immoo GB almost 2 jalaa fudhateera. Kun asitti ilaaltan tokko tuqaa 9.8 iddoo nun barbaadinu jalaa saamaa jira jechuudha. Kanaaf isaan sanii ofirraa clean goona. Akkamitti clean goona? Fakkeenyaaf daataa irraa ka'u daataa usage irraa ka'u isa san cached data kana gadi xunna cached data maal jedha clear cached data jedhee mallattoo gaafa nu godha. This will clear cached data for all apps. Appuma kam keecha'u cached kan ta'an ofirraa balleessuu barbaaddanaan jedha. Iddoo kana dhufee okay waan jedheen ofirraa balleessa jechuudha. Wantan ani hin barbaannetu asitti cached ta'e. Cached jechuun ofitti dhoobee ofitti chaappeseeti qabate malee ani barbaadee yookaan namni wayii natti argee miti. So inni kun nu barbaachisu waan ta'eef cached data ofirraa clean goota. Kuna meeggaabaaytii kana hunda kan okkeen godhu ofirraa balleessa jechuudha. Inni biraa miscellaneous files kun almost 2 GB dha jenneerraa amma cached data san silan iddoo kana ture cached data san silan ofirraa haqeef available spacing kiyyallee dabaleera kunoo duratti takka tuqaa wayi turte amma ishii silan balleesseef garasiis aappii ofumaanatti daawunlood ta'an jedhee yaade waanan balleesseef 2 GB tti ollaa siqe ollaa siqeera. Iddoon kuusaa itti kuufachuu danda'u kan gara fuulduraatti fayyadamuu danda'u full storage full akka naan hin jenneef bal'ifadhe jechuudha. Amma miscellaneous tana halaalu. Miscellaneous tana 2 GB jechuun dandeenya kanaanii 2 GB kana gun clean godhu hagam akkanaa bal'atu wajjin halaalu. Kanaan tuqaa cached data kana nan balleessaa, miscellaneous kana nan balleessaa, WhatsApp kana nan balleessaa, Telegram homaa imeejiin balleechuu, saawundii namni isinii erga riikardiin balleechuu, ofumaa isaatii wanta kach godhuutu jira isuma san balleessa. Meeggaabaaytii guddaadha. Maaliif 2 GB hunda nurraa fudhate. Delete kan jedhu kanatu. Select goone kan barbaannu kechaa delete goone. Egaa goone booda dhufnee available space ilaalla. Available spacing keenya kan duratti takkaasuun 4 GB nu galeera. Wow! 4 GB tti bal'ifanneerra. Kanaaf 4 GB osoo jiru storage full nuun hin jedhu. Kanaaf bilbila keenya akka gaariitti qulqulleessineera. Inni lammataa fi inni hiccitii ta'eef namoonni hin beekne Google irratti daataa keenya yookaan viidiyoowwan naqamnu hunda akka namni hin arginetti feenee nuti fayyadamudha. Bilbila keenya irraa clean goonee garuu bilbiluma keenya keessa jira. Googlein kan nu fayyadu. Isa san wajjin laallaa garuu wanti si yaadachiisu Fish Orotech chaanaalii jedhamu subscribe gochuun dagatinaa. Deeggarsa nuuf ta'a waan ta'eef kana si yaadachiisuun barbaada.
Egaa hordoftoota Effish Oroteek akkamitti akka bilbilli storage full jedhe yookaan space running out jedhee san rakkise karaa salphaa fi karuma beeknuun haala ariifataa ta'een akkamitti akka wantoota nun barbaachifne keessaa clean yookaan keessaa xara qulqulleessinu laallee jirra. Karaa salphaa laallee jirra. Karaan lammataan Google'n nu kennu halaallu. Karaa lammataa isa lammata sin jedhe halaallu. Google'n applicationii Drive jedhu yookaan Google Drive jedhu fayyadamuudhaan memorii dabalataa yookaan storage dabalataa yookaan iddoo kuusaa storage jechuun iddoo kuusaa jechuudha. Store iddoo itti godhamu. Wanti itti kuufamu tokko jiraate bakka itti kuufamu wayii barbaada. Bakka itti kuufamu sun immoo jiraachuudhaaf bilbilli iddoo kuusaa qabaachuu, iddoo kuusaa gahaa qabaachuu qaba. Kanaaf storage'n dhoksaadhaan Google keessa jiru kan GB 15 dhoksaadhaan nu kenname jira. Warra hin beeknee fi warri beektan already ittiin hojjetachaa jirtu, itti fayyadamaa jirtu. Warri hin beekne garuu eessa jira Google'n eessatti nu kenne kan jedhuuf isinitti agarsiisaa. Ishee kana na biratti bilbila kiyya irratti ishee Drive jettu kana Drive kenno irra maree isinitti agarsiisaa jira. Halluun yookaan isinitti mul'atu ta'e haala kanaan yookaan immoo haala kanaan Drive jetti. Drive kan jettu kana isarratti faayidaa adda ta'e qaba. Faayidaan adda ta'e inni isaa faayidaa lama qaba. Tokkoffaa bilbilli keenya akka fuul hin jenneef bilbila keenyarraa isa sanirratti feenee bilbila keenyarraa dileet hogoon achi keechaa ni arganna jechuudha. Inni lammataa immoo gaalarii fi maay faayilii keessatti namni kamiyyuu bilbila keessan hoo tuqe waan qabdan arguu danda'a. Diraayivii kanaa fi Google'ii kana keessatti yoo dhoksine garuu akka salphaatti namni hin argu. Kanaafuu iccitii keenyas eeguudhaaf nu tajaajila. Akkasumas immoo stooreejiin keenya akka hin guunnellee nu tajaajila. Akkamitti kan jedhu halaallu. Akkamitti kan jedhu fakkeenya kanaa halaallu kiyyarratti Drive jedha haa jennu. Kiyyarratti Drive jedha waan ta'eef Diraayivii kana haa tuqnu. Kanoo akkuma isiniin jedhe Drive ishee kana tuqaasnaa. Ishee kana tuqee haala kanaan banaa. Haala kanaan banee jira. Haala kanaan banee jira. Egaa iddoo geengoo taate tana asitti Gmail keessan sign in itti gootu yookaan irratti galfattu. Gmail keessan iddoo kanatti ni galfattu. Akkamitti galfattu? Ishee irratti tuqxan. Bakkuma san gadi tuqxan. Egaa tuqxanii booda haala kanaan add kan jedhu hin dhufa. Iddoo kanatti dhufuu danda'a. Iddoo kanas ni dhufa. Gmail baay'ee waan hin qabuuf asitti gadi siqxe iddoon ishee haala kanaan dhufti. Yoo irraa hin qabaanne ta'e jechuudha. Yoo qabaattan immoo indoom steepii kana bira dabartu yookaan iddoo kana irra dabartu jechuudha. Kanaaf iddoo kana hoo tuqnu add kan jettu kana tuqnu. Add kan jettu kana tuqeera kunaan. Tuqee jennaan maal jedhee couldn't sign in naan jedhe. Maaliif sababni inni konnekshinii cufee sagalee kana waraabuuf konnekshiiniidhaan sign in gootu yookaan itti galfattu Gmailii keessan. Gmailuma bilbila keessan yoo Gmail illee hin qabne Gmail kireet godhachuu dandeessan isa salphaadha. Haala kamiin kan jedhu hoo kan jiraatu ta'e sagantaa itti aanutti YouTube'dhaan wal qabsiisee YouTube'n subscribe baay'ee akkamitti akka qabaatu isin hojjechuudhaaf Gmail akkamitti kireet akka godhannu isiniifan ibsaa sagantaa itti aanutti hojjenna. Ammaaf garuu iddoo kanatti sign in godhattu. Iddoo kamirratti Google Drive kanarratti ammaan baak godhee akka sign in ta'etti akka itti galfadheetti waan ta'eef isinis itti galfattan kan jedhu waan keessa koo jiruuf iddoo kanatti eega sign in ta'e yookaan eega itti galee booda amma gara salphumatti gara daataa keenya as keessa dhoksuu akkamitti akka dhoksinu ilaala. Mee ishii kana tuqnaa jechuudha. Ishii kana isheen kun mallattoo ida'uuti yookaan plus kan jettu kana tuqna. Plus jechuun asirratti ida'ii asirratti galchii jechuudha. Asirratti waan jedhu Drive kanarratti applicationii Drive kan memorii dabalataa yookaan storage dabalataa giigaabaaytii 15 bilisaan osoo kaffaltii tokko hin kaffaliin nuuf kennu kanarratti
dookumentii qabdu yookaan waanuma asirratti seef godhachuu qabdu kana galchii jechuudha aadiin isaa. Okay. Kanaaf aad jenna. Haala kanaan nu dhufaa upload kan jedhu kana tunna. Warroota hin beekneef barumsa akka ta'u jecha hojjechaa jirra. Upload kan jedhu kana tunna. Upload jechuun irratti fe'i jechuudha. Upload kun tuqeera. Yogguun tuqu kuni gara miimoorii kiyyaadha. Kallattiidhaan gara gaalarii kiyyaa yookaan gara maay faayilii kiyyaa kun olaala. Kuni gaalarii kun haala kanaan imeejii fida. Ilaala kun imeejii barbaaddasii, viidiyoo barbaaddasii, adiyoo barbaaddasii, wannoota daawunlood ta'an asii waan hedduu qaba bakka. Waan hedduu qaba. Isaan sanniin gara saniititti nuuf amma fakkeenyaaf nama kanan achirratti seef godhachuu barbaada hoo ta'e kana sakan achirratti touch godhu bichaadha yookaan tuquu bichaadha. Kun tuqu preparing jedhee ture your file is being processed. Achirratti faayiliin tokko bakka kana irratti siif fe'amaa jira jedhee naa barreessee deema. So amma ani haala saniinan kana hunda wantoota isin argitan kana kanan ol harkisaa jiru kan hunda isaayyuu haala kanaan asirratti galfadhe. Kanniin asirratti galfadhe kan ammoo gara gaalarii irraa gara maay faayilii irraa dileet hongodhe asirraa nan argadha jechuudha. Gaalarii irraa dileet hongodhe immoo stooreejiin kiyya ittuma dabalaa deema. Ittuma baay'eenaaf extend ta'aa deema yookaan released ta'aa deema. So karaa kanaan storage full kan jedhu ofirraa hambisuu ni dandeenya jechuudha. Faayidaan Google inni biraa immoo faayidaan iddoo kanaa inni biraa immoo sila Gmail asitti galfannee wanneen kanniin asirratti feeneef wal qabatanii jiru jarri kun. So bilbilli amma harkaa qabnu kun yoo cabe, yoo hattuu fudhatte, yoo bade, yoo waanuma fe'e ta'ee barbadaa'ee addunyaa kanarra dhabame bilbila haarawaa wayii yeruma wayii bitannee Gmailuma asitti itti galfanne kana Google Drive kanarratti yoo deebinee bilbila haaraa sanarratti galchin daataan asirra jiru kun hundi isaa osoo hin badin osoo waa takka hin ta'in kwaalitiin isaa osoo hin gadi hin bu'in firii ta'ee qulqulluu ta'ee qulqullinaan deebi'ee isinii dhufa. Kana jechuun maal jechuudha ree? Tokkoffaa daataan keessan dileet ta'uu foormaatni jalaa ta'ettanii wanti even asirraa foormaatiyyuu osoo ta'eyyuu osoo hin beekin bilbila keessan karaa adda addaatiin fakkeenyaaf amma akka warshaarraa bahetti akka faabrikaarraa bilbilli kun bahetti faaktarii diffilti ta'ee iddoo isin jalaa qulqullaa'ee gaafa imeelii kanatti galfattanii bantan daataan isin qabdan viidiyoo haa ta'u namni bar guyyaa cidhasaa viidiyoo waraabbachuu danda'a. Guyyaa dhaloota isaa viidiyoo waraabbachuu danda'a. Viidiyoo yookaan footoo yookaan sagaleewwan seena qabeessa jireenya keenya wal qabate kan idimee keenya yookaan umurii keenya guutuu nu faana akka ta'an barbaannu ni qaban. Inni sun immoo yoo qafoo bilbilichaarra yookaan gaalarii qofarra taa'e nu jalaa yeroo wayii formaat ta'uu danda'a, dileet ta'uu danda'a, waa ta'uu danda'a ni bada. Haala kanaan diraayivii kanarra yookaan Google diraayivii kanarra yoo seef godhanne umurii keenya guutuu nu faana jiraachuu danda'a. Hin bada jennee shakkinu, bootaas nu jalaa qaba jennee shakkinu, namni biraatis immoo iccitii keenya nu jalaa arga jennee hin dhiphanne. Kana hundarraa nu hambisa. Kanaaf haala kanaan hundi keessanuu miimoorii bilisaa, miimoorii yookaan istooreejii bilisaa geeggabaayitii GB 15 bilisaan Googlein bilbila kamiifuu kennu. Abbaa 2GB fillee, abbaa 4GB fillee, abbaa 8GB fillee, guddaafis xiqqaafillee bilisaan kan kennu GB 15. GB 100 illee hin kenna garuu bittaadha sanirra. Qarshii 100 akkasitti kan qarshiidhaan argannu jira. Garuu amma GB 15 kun bilisaan waan ta'eef hundi keessanuu bilbila keessan dhiphisuu iddoo kana haala kanaan al tokko irratti ni deebi'a. Google Drive kan jettu kana tuttanii Google Drive kan jettu kan Drive kan jettu kana ni tuttanii kun bilbilaasitti garaagarummaa qabdi maqaan ishee tuqeera. Haala kanaan naabaneera.
ishee geengoo kanarratti jiimeeliin keessan galuun isaa jiimeelii kamiin akka galtan mirkaneeffattanii eega mirkaneeffattaniin booda ida'uu kan jettu kana tuxxanii ida'uu kana eega tuxxanii haala kanaan isinii dhufaa upload irratti gootu uploadii kana tuxna taanaan gara gaalarii keessanii siffida gaalarii keessaa kan barbaaddan fotoowwan yookaan viidiyoowwan yookaan daataawwan jira as tuxxanii yoo as tuxxanii hunduma isinii baasa yoo kana dhuftanii yoo kana tuxxan waan isin bilbila kana keessa qabdan hunduma isaa waan isinii baasuuf iddoo kana tuxxan hunduma isinii baasa askecha argachuu ni dandeessan so haala kanaan asirratti fe'achuu ni dandeessa ani fe'adhee jira wanta umurii kiyya guutuu naaf ta'uu qaba jedhe asirratti fe'adheera kun yoo cabellee yoo badillee yoo tajaajilaan alayyuu ta'ellee ani bilbilan gara fuulduraatti qabadhutti akka deebi'ee naa dhufu waan hin beekuuf asirra godhadheera haala kanaan furmaata storage full jedhu argannaa jechuudha storage fullidhaafis ni ta'a iccitii keenya eeguufis ni ta'a umurii keenya guutullee akka nu jala hin bannellee ni ta'a jechuudha egaa kana tiitooriyaaliin keenya kanarraa kanaadha yoo isinitti tole yaadota qabdan koomentii naa godhaadha waan hundaafuu yaada qabdan koomentii naa godhaadha Fish Orotek subscribe godhuu deeggaruun dagatinaadha nageenya waaqa bakka jirtanis ni haa baay'atu barri bara nagaas ni haa ta'u egaa nagaan naaf turaadha nagaatti